Kana umma da kai. Dal umma salala mota be jara lama wan jenne ni. Jarri diga abada ammu ajanda na dubne arras ni dubna wanni be ko kabbe. Burus ni dubna iftan ni dubna. Hanga bakka dur sani debitani sinif galte mo dubbin ilman keesan asib barate isini masjida gidee guutan uftaniqa ba abaudda ko nakare ko jetti widu makan kana masjida kana guudi ala kana sarara way godan se kelo baburi wala gaza na jisin karafe mejira ngiru ka magana mitire akasi gidee debine shuf shenna sidi ni abba barbad ko fere ni nuraji nigalte mo dubbi nuraji shenna sidi jumara do fe salatu kana akka inni asif galee as taa'e as yerla qaroo guddu hin deemu aangotti qaba dhugaanu sun didda akkas nuu taadhaan ulaala inni arrada wal mari'anne masjiidni kun arra maaliif afooshatti walitti isin qaban haafe jala nuu jira gaariyoonni fayyadamu kan jala nuu jira bulchaan abbaan golbaadhi dantaa as keessaa qaba abbaan afooshaa dantaa as keessaa qaba dhimmi keessan dhimma ana barsiisaa diin islaam bichaa laalkisuun dhimma Sheikh Sharif ittigaafatamaa dhimma islaamaa raddaa kanaa bichaa laalchisuun dhimma Muhammad Tahaa laalchisuun dhimma nageenya raddaa kanaaf waan laalchisu gandi tokko gaafa jumaa salaatuu dhiisee masjiida cufi maaliif akka deemu ijjidiinsaa gaffageenyaan nama dhibu Uleetanii miti mucha kana yoggaanii fi jennu kan amma akka madaa fiyyaatti rasuu yoo teenye wajjaasoo inni kana yoggaanii fi jennu dhimmi kun dhimma gaffageenyaati garuu gaffageenya jedhee gadda kennellee sodaanneet waatti kennee dhibnee mana geenyu sheekha dhiisuu haa ta'an silawaas jedhanii jabaattu ni ammanna haa ta'an yoo uummata keenyaa wal agarree dhimma rammadeechuu deemnu hubachiifne sanboota akkasitti akka barbaachisuuf jala deemna jennee dhibnee dhimmi kun bulchaanis abbaan abooshaati namoota asirraa akka kana danta keessaa qaban gandi gaafa dhufee jummaa salaatuu dhiis gaafa xiqqishumallee gorsa waa'ee rabbi kana kan namuu dhiis maaliif wal jala bu'a tooftaa qabuufi siyaasa qabuufi qabeenya qabuuni akka nama qabeenya qabuudhaatti afaan kaachuutiin akka nama kophaa jiruutii fi nama qabeenya qabnee kana mana dummaanneetiin ganaa tarkaa fuuldura fudhachuu deema nageenyi biyyaa bade mun bade hogguu isaa maqaa itti arrabsan nu bichaa miti abba abooshaan itti arrabsan kai barcaa bide kajaaniin eenyu dhaasaan bide dhuftes gubate jara kanaa bar darbo kanaa bide eenyu kaalqa qabbaname deemee jimaa dhaasattaam isaan kanaa bar faayidaa as keessaa qaban nu bichaa miti inni jummaa cufamuu kun hin galte ana maduna nageenya daamee walgahii gisee maqaa kiyya yoo gaafa dura dhufan san maqaa kiyya barreeffatu ganda kameraa dhuftan ani ganda wadaa hin jedhu kana machi dhaabeeti waan ganda wadaa hin jaalli beektanii miti dhaabeeti sheekha gandi san rabbi sodaatu naan ati yoo rabbi sodaatu naan hin gorsituu naan jedhamu maali jennaan ganda sanii miti keessa cinaa taa'u gaafate ganduma sanii jaani maali jettaa naan jedhe waan gandi sanitti jedhamu beeku nin beekaan jedhe jituu ni taati maatti dhiibta ni galtee muti maatti dhiibta qatna godhan galtee sakkaatti waan hin biraa deebiseef nin deebiseef booddara bideen deemu deemu lakkoo isaanaa kannee maal jedhe nama jaaradhu jee ganda galee nama islaama jee namni bakka lama qabaa jee basmaamii fi bismillah qabaa jee namni ka basmaam jee beeta kiristaan jire jee ka bismillah jee masjida jiraa jee hajidduu jala jiru guyyaa jimmataa islaamni gorsa fudhatee masjida taa'ee sheeka jalaa fuusee khutbaa dhaggeeffatu godha waan inni ganda keessatti taa'ee mari'achi guddaa waan bakka itti dhabnamu bakka harkatti isaatu itti gaafatama dawwaltee dhima aboo beektee suutanaa kana gamtee ittiin badhatudha jalla kun isaanaa kana eenyu namni kun katarkaa fi nagaa fudhachuu deemu ka guyyaa jimmataa ka jummaa cufeetuma akka keessanii hunamu bara mata rabbii dhiifneeti mootummaa jammata hin jedhu abbalaalamiin ammoo jannata nama dorgota ummata kai gisee duunee sayyoo duunee kaafannaa daawwallaalee kanaaf hadaraa isinarra warreetti dhuftan kun guyyaa jummataa xaarattanii huccuu taaziyaan dheeyda san kaatanii masjiida dhuftanii maal jettan huccuu taaziyaan dheeydan san guyyaa taaziyaatu barka huccuu kaatee ganda taaziyaa ganda saddaatti jiraan uffata san kaayattee qaama san dhiqattee dhuftee guyyaa jummataa jummaa akkam jette hin dhuftanii harkaan buna odeessan harkaan hin dhuftanii miti maal ilaal baasa
بركنا والله ما شاء الله بر مداغنا ندم نامتي هادي ربي دفع وانو رابقات ربي نوابد انو رابقات ربي نوابد وان جري خنجو لافتو سيتني هركا والقبدني اكتناري ده مالي أما ما تركب في لما بر أنا تقول جدنا كبدا درام برا كمرة تيجي نيمو كيرا شيء أما ما كدري كما سكن دوبا جنماس سنيب سيدا كيف كسيتي ندو فنيان ندو أنا بقرتي وانو رابع قانون درب بنو هابت ثانو رابع قانون درب بنو هابت ثانو جبات درب بنو هالات ثانو جبات درب بنو هالات ثانو جبات درب بنو هالات إيه أكثر زتا ندو فنا إن شاء الله بويا سني أمو تايا كارة تينيتا تنتنو تمرادين سنيب كلامه تايا تنتنو تمرادين غنا خيامو اسم كان عظيم وليب قلا إذن نبتة كنا مت خيام مسلم كنا مت إذن نبتة أكنا أما اللي مبانو جنا اللي مبانا ما شاء الله جنا اللي نبتة نيجي برا بمو إنسان كنا كسيرا بوشاتي بدم بيجا بني استيفو بني وأنا سيا ممنه بمو أكاد إمشي الناس اللي بخانن تيني جنوب بتشيبسا أكاد إمي جنا إما واي بودرا غافن يسولي مسجد خانت دينا مسجد جلوتو nama nu salaakisu dhabne je'ellee sheek kana irratti illee himannaa banu sheek shariif haa ta'u naa haa ta'u sheek Hussein kanallee haa ta'u ko ollaa kana jiru kanutu ziiri salaan takkaamaa dhuftee nu salaakisin takkaamaa kottaa nu hin jimbe katakattiin isin salaakisa sababni juuriitiif hajummaa wali dhiyaa daaree hin dhiyaatu bar hogguusan koonuu sheek Hussein irratti illee banuu dandeenya gaafa masjiidi dhuftanii nama dhabdee mungkin itti gaafatamni eenyurra jira isuma maqaa keessanirra jira Terra cara kayaknya dia bisa kota betul. Bagi kalian itu. Akasih kawan lagi dia bisa nakal. Amin. 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 Bukan ini orang kata rezeki, haram rezeki, askai zat. Warasi dia betul bisa nakal. Amin. Warasi ini perata alawat kerana tadi. ورالات ورمنا رب سناتا آمين يا رب آمين آمين يا رب آمين آمين يا رب آمين آمين وادر تيجتني نتي جمعت كذا عندي ودا اللي تيما ودا اللي بندا ودا شريف بندا ودا جني بندا جبا خلوا ما وقفت تمارون عليه أما بندا بجا ما أنا عندي بندا Ganda udah serius enggak? Ganda marah aja nih.